واني سانيا تنكنا بدي يسوع بربران كوفتار آمين واقعي واقع وفيانا آمين قالني قدامي يسوع سكاتو آمين يسوع سني نتوان كسر إذا إيجا سارة راسه إذا إيجا سارة غراسه मनसा इजारे मनसा के सत्य में अक्के समझ आ गया नुआ में लगले तो बुद्धा ने जसो सिफातो आमीन ये सुस बराबर आप गोफ्ता आमीन मैं गनवा करने में नच्चू पर निकल चाहती में वो कयो करने में इसे किन बड़ा ना बुफाने थे काम बरासा याद है कि नच्चू पर तो wan गनवा करने न बरबाच wan चरेन्या को इजारो wan चरेन्या को जिरो wan ना हारेसु wan हारे में सनाफ कब wan सम्मु के हारेसु wan अफुरा के हारेसु wan mana के हारेसु गनवा करने नच्चू पर करना में waaqayyo ganama kana ergaanuuf qabaa ergicha akka nuti dubbatuuf akka nuuf ta'utti akka nuti dubbatuuf waaqayyo galgala kana dhaabbannee gaafanname waaqayyo gaafanname ganama kana laphee keenyaan tasgabboonnee waaqayyo nachi dubbadhu mee jennaan waaqayyo warra isa barbaadanitti dubbata waaqayyo warra isa fedhanitti dhiyoodha jedha macaafni qulqulluu waaqayyo osoo isinitti dhiyoo jiru barbaada jedha ammoo yeroo kamuma caalayyuu haala kamuma yoo caalayyuu yeroo waaqayyo nutti dhiyaatee jiru kana fuula waaqayyo barbaadanname fuula waaqayyo tajaajiltoonni qofa hayi wangeelaa ni caanta miti warqee irraa jedhanii faarfatan arra nutis mee sagalee warqee irra caalu kan sagalee warqee irra gatii jabeessa beekan sagalee warqee calaqqee bareedaa qabu kan sagalee ifa guddaa ifa musee irratti mul'ate sana warri saba Israa'elii silaaluu danda'u jedhanii isa caalu warqee ta'e sagalee kana ganama kana natti dubbadhu fayyadame natti dubbadhu jedhanii Kumayurtuna gadatai, amana mumbage gaduti, hakini nota ke sindandau, ifne ke saniti jada kisa. Kumayurtuna gadatai, amana mumbage gaduti, hakini nota ke sindandau, ifne ke saniti jada kisa. Wajib bara abba naga gofta ke Nabi Yesus Kristus. Kalau sekantur ke arras tajir tu berbeda bara akan jatuh. Bak Yesus Kristus yang dalam debutasi khato. Amin. Bak Yesus yang untuk debutasi khato. Amin. Yesus ke sejahat harat bak Yesus yang dalam debutasi khato. Amin. Bak Yesus yang hukum asif khato. Amin. Ati gudara oli. Ati bekara bekta ali. Ati gofta ali bak Yesus yang dalam debutasi khato. Amin. Yesus yang berdiri khato. Amin. Haleluya. Amin. Pakai jagalan di khato. Amin. Pakai jagalan di khato. Amin. Pakai jagalan di khato. Amin. Apa mau kalau makan sagale ke hati mufi. Amin. Akka muftaut. Akka jirenya ke haresuti. Amin. Akka kallati ke gajiruti. Amin. Yesus yang kana makan tirupadu. Amin. Apa kana makan tirupadu. Amin. Akka tikwa tirupadu. Amin. Dubbicha kau wataniif sagalicha hiikan jedhanii akka caafan. Dubbicha akka wataniif sammuu isaanii bareef akkuma jedhan. Haleluya. Amin. Namoota daandii Emaa'us irra deeman sana sammuu isaanii bareefi akkas hubatan akkuma mooti. Ganama kanas ganama Yesus Kiristoos sammuu keenya haa banamu. Amin. Cibsaatii abbee jedhame. Amin. Yesus Kiristoos sammuu keenya haa banamu. Amin. Abba kaleessa si hubachuu dandeenye, oggaa si hubachuu dandeenye. Yeroo garuu ati sammuu isaanii batteeru warri daandii Emaa'us irra jiran. Haleluya. Amin. Si hubachuu danda'an, si baruu danda'an. Maqaa Yesus Kiristoos sammuu keenya ganama kana haa banamu. Amin. Humna hafuura keenya ganama kana haa banamu. Amin. Ati bichaan kootti nutti dubbadhu. Amin. Sagalee kee humnaan nu barsiisi. Amin. Inni kana jaalanne ergamne hafuura hammeenyaa gabaa jedhu. Amin. Maqaa Yesuusin gabaa jedhu. Amin. Humna maqaa keetiin gabaa jedhu. Amin. Humna dhiiga keetiin gabaa jedhu. Amin. Ati nu waan gootu nutti dubbadhu. Amin. Kana hundumaa waan gootuuf ulfaadhu. Amin. Karaa ittiin ijaaratte bicaa kee Yesuus Kiristoosin. Ameen. Ganama kana dubbi sagalee Waaqayyoo keessaa raajicha Daani'el boqonnaa macaafa Daani'el raajicha boqonnaa 6 lakkoofsa 26 kaasee tanan hamma 28tti gabaabsinee dubbi sagalee Waaqayyoo waliin ilaalla. Mata duree amanamummaa jedhu irratti gabaabsee dubbadha ganama kana. Waaqayyoo amma na gargaare, amma hafuura qulqulluu na gargaare. Akkas jedha maqaa Yesuus Kiristoos nan dubbisa. Kunoo ani abboommii baaseera. Namni guutummaa mootummaa koo keessa jiru Waaqayyo isa kan Daani'el haa sodaatu.
isa durattis haa mul'atu. Inni Waaqayyo jiraataadha. Bara baraan dhaabbataadha. Mootummaan isaa matumaa hin balleeffamu. Barri mo'icha isaas dhuma hin qabu. Inni oolchaadha. Inni of galchas. Inni bakki Waaqa keessatti lafa irrattis milikkitoota in argisiisa. Dinqiiwwan in hojjeta. Daani'elin harka leencotaa keessaa in oolche. Isa jedhe bara Daariyoos mootichaa fi bara Qiroos mootichaa Faares keessa Daani'el kanaaf jireenyi wal in qixxaateefiyya. Yesus bara baraan gooftaan. Akkuma namoonni baay'een keessan beeknu akkuma macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee yeroo baay'ee namoonni labanii beekan seenaa Daani'el macaafa kana keessatti Daani'el jechaan dargaggeessa akka ta'e macaafni qulqulluu keenya iddoo kanarratti ka'a. Macaafni kun immoo kan barreeffame bara biyya Baabiloon keessa booji'amanii dargaggoonni biyya Israa'el keessaa booji'amanii biyya Baabiloon keessa yeroo jiranitti sagalee barreeffamedha. Yeroo kana macaafa qulqulluu kana keessatti Daani'el faa booji'amanii biyya sana keessa warra boojii ta'anii warra dadrooman ta'aniitiin biyya sana keessa warra jiraachaa turanii jechaadha. Waggaa 70 biyya Baabiloon kana keessa jiraataniiru Daani'el faa macaafa qulqulluu keenya keessatti waggaa 70 akka biyya sana keessa jiraatan macaafni qulqulluu keenya lafa goofaa jechaadha. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Biyya sana keessa kaawwatoo jiraniiti biyya boojuu kana keessa yeroo jiraniiti wanta isaanitti dhufe rakkina isaanitti dhufe sana keessatti Waaqayyoof akkamitti akka amanaman Waaqayyoof immoo amanamuu isaaniitiin Waaqayyo maal akka isaaniif godhe maal akka isaaniif taasise gisee macaafa qulqulluu ilaallu waan nama ilaaluu qabna. Tokkoffaa irratti Waaqayyo ani Waaqayyoof amanamuu kiyyaaf ani Waaqayyoof hojjechuu kiyyaaf Waaqayyo maal irraa argata bu'aasaa Waaqayyoof maali saba biraatiif warra lafarra jiran akka kiyyaa nama ta'aniif maalidha kan jedhu beekuu qabaannaa jechaadha. Galanni guddaan Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kanaaf Daani'el faa biyya Baabiloon kana keessa gisee jiranitti rakkina isaanitti dhufe kanarratti dhiibbaa mootichirraa ga'e kanarratti mootii kan biraatiif waaqa kan biraatiif sagadaa jedhamee biyya itti kenname kana keessatti Daani'el faa akkamitti akka didan akkamitti maqaa Waaqayyoo akka ulfeessan akkamitti immoo ofii isaaniitti biyya sana keessatti oolanii akka jiraatan laalla. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Odoon gara barumsa kiyyaatti darbee dura amanamummaa jechuun macaafa King James Version irratti akka dubbatutti amanamummaa jechi jedhu honestiin ingiliffa isaatiin honesti kan jedhu kun jecha warra laatiin kaalos jedhuudhaan kaalos jechuun immoo gaarii yookiin immoo baay'ee gaarii jechuudha. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Asaayiin inni gaarii yookiin baay'ee gaarii jedheeti lafa kaa'ee jira. Baay'ee gaarii kisa jedhu wantuma barbaadee fi Waaqayyoof qofa yoo ta'e biyyuma lafaa keessa jiraannu kana keessatti iyyuu jireenyuma sooshaalii keessa jiraannu kana keessatti iyyuu wanti kun gaarii akka deemu mul'isaa jira. Amanamummaan kun obboleessa keenya isa bukkee jiru sanaaf amanamuu keenya obboleessa keenya isa tajaajilu sanaaf amanamuu keenya ormoota warra kiristaanaa taane warra gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu isaaniitti godhatanii hin fudhanne isaaniif illee amanamaa ta'u gaarii akka ta'e macaafni qulqulluu keenya dubbata. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Daani'el amanamummaan maali jettanii yeroo gaafattaniifi Daani'el isa macaafa raajichaa kana barreesse Daani'el siif amanamummaan maali jettanii yeroo gaafattaniifi amantii qabadhe sana waaqa kiyya sana inni waaqni kan biraa hin jiru jedhee isarratti cimee dhaabbachuudha isin jedhee isin deemsa. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Iyyoobiin immoo Iyyoob amanamummaan maali jettanii yeroo gaafattaniifi rakkina natti dhufe kana keessatti dhiphina natti dhufe sana keessatti yaaddoo na dhaqqabe kana keessatti mudannoo na mudate kana keessatti Waaqayyo ibsuma kaneessaati jedhee qabadhee dhaabbachuudha. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Rakkisa sana danda'ee jiraachuun anaaf isaaf amanamaadha jedha. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Yesuus bara baraan gooftaadha. Yoosef bira barreessanii Yoosef siif amanamummaan maali jettanii yeroo gaafattaniifi mana mootii keessatti haadha manaa mootii wajjin ciise Waaqayyo salphisuurra biyya lafaa keessatti darbee bara hidhaa keessatti jiraadhee Waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf wayyaadha. Yesuus bara baraan gooftaadha. Maayidha jettanii cubbuu jiruun naaf amanamummaadha jedha. Yesuus bara baraan gooftaadha. Ameen. Inni bara baraan gooftaadha. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Siifuu amanamummaan baay'ina. Anaafuu amanamummaan baay'ina. Museedha ati amanamummaan maali siif jettanii yeroo gaafattaniitu nyaata mana Gibxii keessa cooma mana Gibxii keessa nyaadhee gaa Waaqayyoon itti irra jiraachuu manna saba biyya wajjin Waaqayyoon beekee ajaja isaa guutaa dhaqee horii mana namaa eegaa jiraachuu
naaf wayyeedha galanni guddaan Yesuus ifaate. Innaa maal jechuu barbaadee gideettanii siif amanamummaa maali gideettanii jireenya namatti tolaa mannaa waaqayyo jireenya namatti tolle wayyaadha. Yesuus bara baraa gooftaa siif amanamummaa baay'ina. Arra kaayyoon kiyya inni guddaan Daani'el waaqayyoof amanamuu isaati. Waaqayyoof amanamee biyya lafaa jiruu isaati. Waaqayyo bira malee waaqni biraa hin jiru jechuu isaati. Waaqni waaqeffamuun ta'u, waaqni waaqeffamuun maluuf, waaqa isa lafaaf samii gana uume, waaqa Israa'el isa jiraata, waaqa Israa'el isa kaleessa ture, waaqa Israa'el isa kaleessa dhaloota hundumaa uume, isa malee waaqni biraa hin jiru. Kanaafiyyuu isaaf qofa sagaduutu, isaaf qofa aarsaa of godhuutu. Naaf taa'e jedhee diinudha. Galanni guddaan Yesuus ifaa ta'u. Kanaafiyyuu waaqayyo immoo Daani'el isaaf waan amanameef. Daani'el amanamummaa isaa waan eegeef. Jilbi isaa mootii warra Baabiloon hojjete. Wanta warqee irraa hojjetame san. Wanta ofii isaaniitti tolchan san. Akkuma Morlooma Aphoolos fa'aati jilbeeffatan. Aphooloo fa'aati jilbeeffatan. Akkuma sana wanta warqee irraa hojjetame. Wanta harka namaatiin hojjetame. Wanta sanaaf hin sagadu jechuun. Wanta sanaaf hin jilbeeffatu jechuun. Waaqa kiyya malee waaqni kan biraa hin jiru jechuusaa waaqayyo akka isa ulfeessu isa taasiseera. Yesuus bara baraan gooftaadha. Waaqayyo ati amanamiif malee ati sumaaf didi malee dhiphina keessatti rakkina keessatti isuma jedhii amanamiif malee waaqayyo gaaf tokko si ulfeessa. Waaqayyo bara kee ulfeessa. Haleluuyaa. Akkas jedheen waldaa feddeeti. Humna xiqqoo qabdaa jedheen. Humni kee xiqqoodha. Garuu dubbii kootiif amanamteerta. Kanaaf ani immoo balbala banamaasiif fuuldura kaa'eeraa jedhee. Yesuus bara baraan gooftaadha. Balbala eenyutti cufuu hin dandeenye. Balbala yaaddoon cufuu hin dandeenye. Balbala bormii cufuu hin dandeenye. Balbala diinni cufuu hin dandeenye. Balbala qabni cufuu hin dandeenye. Balbala banamaasiif fuuldura kaa'eeraa jedhee. Ati naaf amanamteerta. Yesuus bara baraan gooftaadha. Ati amanami malee. Waaqayyo amanamummaa keessanaaf deebisiif qaba. Waaqayyo amanamummaa keessanaaf deebisiif qaba. Sinin ganda wanti naasaa jiru. Waaqayyo deebisiif qaba. Waldaa sibiilni asin akkas jedhe Waaqayyo. Seexanni si qoruudhaaf isinitti dhufa jedhe. Guyyaa kudhaniif qoramuuf jirtu jedhe. Guyyaa kudhaniif dhiphachuuf jirtu jedhe. Ati garuu jedhe amma du'aatti. Amma du'aatti. Amma du'a lubbuutti. Amanamaa ta'ee jedhe. Haleluuyaa. Waaqayyo amanamummaa ishee sana fina isheedhaaf kennee qaba. Yesuus bara baraan atillee amanamaa ta'e. Haalli raafamuu danda'a. Haalli jijjiiramuu danda'a. Argachuun dhabuu jiraachuu danda'a. Namatti toluu namatti baduu danda'a. Nama gammachiisuu nama gaddisiisuu ta'uu danda'a. Wanta ol ka'ee si jiraachuu danda'a. Gadi bu'ee si jiraachuu danda'a. Akkuma keessatti ati waaqayyoof amanamaa ta'e. Isa si waame kanaaf amanamaa ta'e. Yesuus bara baraan gooftaadha. Amanamaa ta'e jedhamee nama gurreessa jiru. Sirriitti amanamaa ta'e jedhame. Isa dhiiga isaa dhangalaasee sirriitti kanaaf amanamaa ta'e jedhe. Haleluuyaa. Amanamaa ta'eessa. Inni waaqayyo deebisiif qaba. Inni waaqayyo deebisiif qaba. Yesuus bara baraan gooftaadha. Kanaaf Daani'el waan waaqayyoof amanamaa ta'eef. Waan waaqayyoof laphee isaa guutuu amanameef. Maaltu ta'eef? Tokkoffaa irratti waaqni isaa hin beekamu. Waaqni isaa waaqa dhugaa akka ta'e. Waaqni isaa waaqa jiraata akka ta'e. Biyya ormaa keessa jira. Qomoo ormaa keessa jira. Namni biyya ormaa keessa jira. Sanyii keessaa beera. Firoota isaa keessaa beera. Alagaa gidduu jiraata. Biyya ormaa jiraata. Biyyuma sana keessatti waan waaqayyoof amanamuuf waaqni isaa dhaloota sana biratti beekame. Haleluuyaa. Ati waaqayyoof qofa amanamaa ta'e malee waaqayyo inni kakkee waaqayyo inni kaleessa si hojjetu waaqayyo inni naafanamaa naa ta'e si garsu achi keessatti ulfina isaatii sirratti mul'ata. Ulfina isaatii sirratti mul'ata. Yesuus bara baraan gooftaadha. Kanaaf sagadu malee jedhaniin hin kadhatiin jedhaniin. Biyya kana keessatti waaqni
Daani'el garuu akkuma kaleessa beekate. Akkuma kaleessa bare. Akkuma kaleessa bare amanamummaa waa kaleessaatiin guyyaatti si'a sadii deddeebi'ee kadhachaa ture. Guyyaatti si'a sadii deddeebi'ee kadhachaa ture. Gaafkaan inni dhufee jiru waan mootii bira dhaqanii raawwataniiti. Namoonni kaan ajajanii fudhatanii tolee jedhaniiru. Daani'el inni biyya Israa'elii dhufe sun ni Yihuudoota gidduudhaa dhufe sun abboon biyya kana dideeti galee waaqa isaa kadhachaa jira. Ati immoo akkuma mallatteessite namni waaqa kiyya malee waaqa kan biraa waaqesse boolla leencaatti darbatama. Boolla leenca beelaatti darbatama jettee mallatteessiteerta. Daani'el boolla kanatti haa darbatamu jedhee mootichi odoo garaa isaa gatu odoo garaa isaa ga'e odoo garaa isa gaatuti mallatteessee boolla sana keessatti isa darbata. Boolla leencaa keessatti dhaqee mallattoo isaa irraa ka'e mootichi akka duuf akka baluuf akka leenci beelee kun isa nyaatuuf. Haleluuyaa. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Daani'el garuu onoolchi baates yoo dees yoo jiraadhes waaqa kanaaf amanamaan ta'a jedhee. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Waaqa isa jiraataa kanaaf amanamaan ta'a jedhee. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Boolla leencaa keessatti darbatame. Yesuus bara baraan gooftaadha. Ameen. Mootichi ganama bariidhaan harkaan hirriba isaa qabdi. Waaqayyo koo hirriba isaa qabu harkaan hirriba isaa qabdi. Barri barraaqaati. Ganama obboroodha. Ta'ee gara bakka leenca Daani'elitti gata sanaa dhaqee raawwateera. Yaa Daani'el ilma waaqayyo isa jiraata. Dhuguma waaqnatu waaqessitu afaan leencotaa kana keessa si wajjin dandeera jedhee Yesuus bara baraan gooftaadha. Ameen. Yesuus bara baraan gooftaadha. Ameen. Yaa mootii haleluuyaa. Ameen. Bara kuma bayi waaqayyo inni waaqessu afaanota leencaa dhufee na oolcheera. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Sabeera leenca nama rochire. Haleluuyaa. Ameen. Leenca jiraatti nama yaadu waaqayyo garuu boraatii isaaf taasise. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Yesuus bara baraan gooftaadha. Ameen. Yesuus bara baraan gooftaadha. Ameen. Waaqni kee bara baraan gooftaadha. Ameen. Boraatiidhaanis Yesuus gooftaadha. Yesuus bara baraan jiraatadha. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Jarri gisee achi keessaa kun waan lalandaadhaan natti fakkaata. Dugda isaa mataa isaa si boccorrees. Qeensi isaatiin arganne laata. Ilkaanis nutti qanii siqisne laata. Jedhanii waan laalan duuba isaa gaggara garshanii waan laalan natti fakkaata. Haleluuyaa. Ameen. Inni garuu godaannis biyya irratti mul'ate. Waaqni isaa isa oolchuu danda'eera. Ameen. Waaqni isaa isa oolchuu danda'eera. Ameen. Mootichi akkana jedhe kana booda biyya kana keessatti baraan mooticha jiraatu kana keessatti waaqni dhugaan waaqa Daani'el jedhe. Haleluuyaa. Ameen. Biyya ormaa keessatti biyya hambaa keessatti biyya firaan qabne keessatti biyya booluu ta'ee deeme keessatti biyya booji'amee deeme keessatti waaqni Daani'el waaqa ta'uu isaa mirkanaa'e. Ameen. Waan jennaan inni waaqayyoof amanamaadha. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Inni amanamaadha. Ameen. Yesuus guddaadha. Ameen. Ati amanamaniif malee inni ulfina isaa sirraa mul'isa. Ameen. Ati amanamaniif malee mana keerratti ulfina isaa mul'isa. Ameen. Tajaajila keerratti ulfina isaa mul'isa. Ameen. Keerratti ulfina isaa mul'isa. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Guddaadha Yesuus. Guddaadha Yesuus. Ameen. Guddaadha. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Ati amanamiif qofa. Ati isaaf qofa amaname. Ati isaaf qofa amaname. Bara kana waaqayyo ulfina isaa mana keerratti mul'isuu danda'a. Ameen. Ilaa waa waaqayyo godheef. Ilaa waaqni isaa waaqa dhugaati. Du'a isa oolche, caba isa oolche, badiisa isa oolche, yaaddoo isa oolche, dhiphina isa oolche jedhamuu jalqaba. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Yesuus bara baraan goofta. Ameen. Yesuus bara baraan goofta. Ameen. Biyya Baabiloon biyya waaqni Israa'elitti beekamedha. Waaqa Israa'el hojjette biyya beeknetu. Waaqayyo garuu ulfina isaa Daani'el irraa mul'isuudhaan kan ka'e. Daani'el immoo waaqayyoon amanamuu isaarraa kan ka'e. Waaqni Daani'el waaqa jiraataadha jedhe. Haleluuyaa. Ameen. Fuulduratti lakkoofsi isaa kan duubatti lakkoofsi isaa kan hin beekamne. Gara fuulduraatti dhumni isaa kan hin beekamne. Jiraataa jechaan immoo waan salphaatti. Kaleessa barri jalqaba isaan lakkaawwamee bira ga'uu kan hin dandeenye. Duubatti oluu lakkoofne yoomiyyuu bira ga'uu kan hin dandeenye. Gara fuulduraatti immoo barri kun yoom akka dhi'u kan beekuu hin dandeenye. Yesuus bara baraan goofta. Ameen. Waaqni Daani'el waaqa jiraataadha. Ameen. Waaqni Daani'el waaqa bara baraan mootummaa isaa hin jijjiiramne.
Ameen. Sababa keetiin waaqummaa isaa mul'ata. Ameen. Warruma keessa waaqama waaqni ishee jedhan. Warruma keessa waaqni isaa waaqama jechaa jiran. Ati amanamanii malee waaqayyo jecha isaanii jira. Ameen. Jecha salphinaa jecha ulfinaatti. Haleluuyaa. Ameen. Jecha salphisuu jecha kabajaatti. Ameen. Waaqayyo hitti jira. Ameen. Waaqayyo hitti jira. Ameen. Waaqayyo hitti jira. Ameen. Yesus bara baraan gooftaa. Ameen. Yesus bara baraan gooftaa. Ameen. Inni waaqessitu bara baraan jiraata. Ameen. Suphawwanti kan jedhe warri isa beekne jiraatanidha. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Sirraa kan kee jiraatamu waaqayyo waaqa jiraataa ta'uu isaa hin beekamu. Ameen. Waaqa jiraataa ta'uu isaa hin beekamu. Ameen. Yesus bara baraan gooftaa. Ameen. Inni kan biraa inni oolchaa of kachaadha. Haleluuyaa. Ameen. Lakkoofsa 27 irratti inni oolchaa yeroo of kachaas inni bantii waaqaa keessatti lafa irrattis milikkitoota agarsiisa. Dinqiiwwan ni hojjeta. Daani'el akka reeqotaa keessa inni oolche isaadha. Haleluuyaa. Ameen. Ati amanamiif malee dura waaqummaa kee beekama akkuma si jedhe waaqummaa isaa karaa kee beekama akkuma jedhe ati amanamiif malee inni si oolcha. Ameen. Inni si oolcha. Ameen. Wanta wantu sitti fakkaate keessa wanta hin darbame jettee yaadde keessa boolla leencaa caala kan ulfaatu jiru. Leenca beelaa caala kan ulfaatu jiru. Leenca beelaa keessatti gad darbatamanii irra isayyuu carraa bahuu qabaa kan jenneef mootiin cufee irratti mallatteessee jira. Achi keessatti Waaqayyo isa kan oolche. Waaqayyo Daani'elin kan oolche. Waaqayyo achi keessaa dhagaasaa Daani'elin kan baase. Waaqayyo inni Daani'el achi keessaa odoo budaan tokko irratti mul'ate. Odoo godaannisni tokko irratti mul'ate. Boolla leencaa keessaa kan oolche. Waaqayyo ati amanamii malee siif bara kee oolcha. Ameen. Siif jireenya kee ni oolcha. Ameen. Siif bara kee ni oolcha. Ameen. Oolchaadha jedhame sirriyyoo. Oolchaadha. Sagalee guddaadha oolchaadha jedhame. Oolchaadha. Inni bara kee ni oolcha. Ameen. Inni jireenya kee ni oolcha. Ameen. Daawit akkana jedhe. Kiyyichi si caccabee nutis jalaa baanee jedhe. Haleluuyaa. Ameen. Waaqni inni amanate Daawit kiyyicha isa caccabe jalaa isa oolchuu danda'eera. Ameen. Akkasuma Daani'el boolla leencaa keessaa isa oolchuu danda'eera. Ameen. Yesus bara baraan gooftaadha. Ameen. Atillee amanamiif rakkina kee kan keessaa iyyuu Waaqayyo si oolcha. Ameen. Waaqayyo si oolcha. Ameen. Inni oolcha. Ameen. Dura xiyya isaa bara namatti kaafuu Waaqayyo nama oolcha. Ameen. Inni oolchaadha. Ameen. Wanta nama nyaatu nama oolcha. Inni oolchaadha. Boolla nama liqimsa keessaa nama baasa. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Yesus bara baraan gooftaadha. Inni oolchaadha. Macaafa raajicha Daani'el boqonnaa sadii keessa dubbistan hina misnaa abdinaa bu'a qabdu. Dargaggoota sadi. Warra Waaqayyoof jedhamanii ibiddatti darbatamu. Warra Waaqayyoof jedhanii ibidda bimoo ibidda dachaa darbatu warra darbatamu. Akkas jedhan. Mootii dhufee waaqa dhufee isin oolchu nan argeere nama kan irraa ta'a iddoo kanatti. Dhufee akkas isin oolchu nan ta'e himna misnaa abdinaa godhe. Isaan garuu akkas jedhanii yoo oolches yoo oolchuu baates waaqni keenya waaqa. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Wanti danda'a ibidda kana keessa hunda qabani beekna. Wanti yoo baates inni garuu waaquma. Ameen. Inni garuu waaquma. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Rakkina kana keessaa si baasuu baates rakkina kana keessatti yoo si dhiises yaaddoo kana keessatti yoo si dhiises waaqni kee waaquma. Ameen. Waaqni kee waaquma. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Haala itti baamamu hundi haala keenyaan itti baamamu akka dhabuu keenya jiraachuun itti tolu keenya baduu keenyaan inni hin tilmaamamu inni jiraataadha. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Inni oolches yoo oolchuu baates yoo oolches yoo oolchuu baates yoo ibidda kanaan gubannee ballees yoo ibiddi kun asitti maambises inni garuu waaquma. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Inni garuu waaquma jedha. Ameen. Abidda dachaa torba buboo keessatti haleluuyaa. Ameen. Isaan darbatan haleluuyaa. Achi keessatti galataa Waaqayyoo faarfachuu jalqaba. Ameen. Achi keessatti galataa Waaqayyoo faarfachuu jalqaba. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Waaqayyo humna ibidichaa isaaniif qabe. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Humna isa sadakkisu Waaqayyo kana maqaa sirraa qaba. Ameen. Sagalee guddaa dhabe garuu Waaqayyo sirraa qaba. Ameen. Humna isa sadakkisu. Humna isa sidibbisu. Humna isa si yaaddeessu. Ameen. Humna isa karaatti si hambisu. Ameen. Waaqayyo galgala kana humna isaa irraa fuudha.
Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Abang kaba. Abang kaba. Abang kaba. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Yesus bara-bara angkota. Amen. Ini kan humni caca sahaja. Tidak kena bulu dalam sudah. Lokat terus sih ofisan dalam sudah. Namun ofisan terkait dalam sudah. Itu bosan. Ini kan bulu kecil tu. Bulu kecil. Karena berarti ofis siswa berpada. Humna abida wah kamu sudah doa. Kerja kerja kamu. Wah kayu humni caca sahaja. Amen. Humni caca sahaja. Amen. Haleluya. Amen. Caca sahaja. Wata wah kayu. Saya tadi tidak dapat mari. Aku tadi apa tadi haleluya. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Lord, itu mau disebut. Lord, apa tidak cadar tidak orang ini. Lord, cendek kalau Yesus bara-bara angkota. Amen. Yesus bara-bara angkota. Amen. Haleluya. Amen. Ditadekan. Haleluya. Amen. Kamu ditadekan. Amen. Apa ditadekan. Amen. Dari lu kebukaan kamu suku dari tadekan suksa dari tadekan. Amen. Nampak tadakin sampai. Amen. Nampak kesutadekan. Amen. Haleluya. Amen. Kudara Yesus. Amen. Ini sana fafik kamu dong. Majera na kusa kidogo bwana. Baada ya sport chafi. Baada ya sport chafi. Pares kesa tu. Daniel kana. Jire mu wal kati heja. Amen. Hallelujah. Ati amana bimbare wa kayo jire ne ke oketes. Amen. Ati amana bimbare. Ati amana mata bimbare. Ati amana mata amana bimbare. Watazi. Wata unna keti. Wata biya kumsa keti. Wata abena keti. Wata beti keti. Wakit aku hintade. Wa kayo wasiktes. Amen. Wa kayo wasiktes. Amen. Hallelujah. Ati bala amana bi.
Amen. Haleluya. Amen. Sebab itu cerai kan anak-anak kayu al-Qadasa. Amen. Yesus benar-benar berkuasa. Amen. Haleluya. Amen. Sampai di sini saya mau katakan ajena kalau aku berteriak Yesus benar-benar berkuasa. Amen. Daniel, kalau aku satu sini kata itu baru banyak orang. Kalau aku satu itu Amen. Haleluya. Amen. Kalau aku berjalan ada di bulan nasib. Tak berat. Nama sudah ada orang ada lucu sudah ada orang ada di bulan nasib. Ajaran dulu. Kalau aku terhingga tu. Kalau aku secerata terhingga. Kalau sesedih sana enggak ada yang terhingga. All jadi haleluya. Amen. Yesus benar-benar berkuasa. Amen. Hati saya mana? Kalau saat itu itu all segala. Amen. All segala itu all segala. Amen. Yesus benar-benar berkuasa. Amen. All segala. All segala. Amen. All segala. Amen. Bakal dia yang tertulis terlebih. Bakal ada yang tertulis terkesat. Tuhan dan disiram matahari disiram pakai satu. Karena awal diceram barang pakai yang kesat. Wah, ayo ancur segala yang cerahnya jauh ke desa. Amen. Yesus benar-benar berkuasa. Amen. Yesus benar-benar. Yesus bukan saya tak punya kepada dalam hati mereka. Yang bisa itu betul. Yang bisa terbalik apa tu? Yang bisa terbalik apa tu? Yang masalah itu kan ada semua yang ada. Bisa cakap sama kau sekarang. Bisa dicinta betul. Hari-hari mereka masih dicinta. Aku aman ambil kami. Wah, kau cerita yang masih kita. Wajah kerana dia sikap sesuatu ini. Ada ini cerita yang kita. Wajah Tuhan yang tahu ada situ kata dia sampai semua cerita yang kita. Yesus benar-benar berkuasa. Karena Tuhan nama Bang. Yesus ikhlas hati. Ada mana mai wah kayu sampai kamu. Ada mana wah kayu siapa? Ada mana mai haleluya. Ini cerita yang kita desa. Hai ቤተሰብ Aman baca mana mai. Apa tu baca siapa mana mai. ሰላም ነው? Kita nak berapa ni wah kayu. Akan nama muda